manni eessa jirtu kottu gara manatti deebi'eera manuma jiru. Ay, ereo. Karena masuk demi sedih tu kasih untuk kasih kali ini coba terus terus yang ada kanan dong. Ay. Malah softa. Malin. Mah. Ane kok kapsi hotel awat ayat tingkawat yang ada kanan dong. Akasin awat ayat tingkawat. Aku mau gonjro cuy. Rambutnya. Mah kemti ya. Gak isu fintu refrat toh. Mal kanan dong malu juta teremo. Akas gurte. Saara keenya geesse deebitam. Wanti hin barbaade dhabe tokko faaratti maal na beekta bakka mijataa. Maal Tokko. callistee meeshaa gadi hin baasu. Tokko. Lama. Immoo jechuun Haala mijataa. Bakka mijataa argattee haalli mijataa hin jiru taanaan hin dhiyeessaa qaba. sanarrattis immoo baay'ee na qabee ture niire. Kalee miliyoona galee immoo Eleena galee immoo gurguratti ture maal eegdate lamoo qabda. maal eessa tokko jaalalaaf kennee waa'ee jaalalaa bareedu. Keessatti kalee laachuutti jalqaban immoo waliin sabara keessanii immoo Maaf hin jaalala dhiisaas hin jedhan. kalee kenniteedha. Otoo ta'e hooyi. Fidimee maal taateeti? Jaalalatti hin qoosinetti jaalalatti onnee kenna. Argeera. Waa'ee Wali jaalalaa. kennaartu argee. Isin immoo Dhugaa hawwii jechuudha. Beektaa nama ture deebisee takka agarteen maal jechuudha maali bareedina akkana ishee bee. maal gochuuf duukaa fiddansi gaafasii garuu bareedinuma isheef moo fayyuma lafa fuufattaniif. Animmoo gabaabduun koo waa yaadde malaa durbamoo. Maali gaafa raawwattaniis noo tokko lamadhaa turtaniisa. Hojii dhabnee gaafa jechuun gaafa mataarra nu bahu beektamaa miiricha yoo beektamaa taasisa. Ishee jechuun gabaabsima gaafan sitti hawwii jechuun nama akka ishee amma ammaatti jaalladhe sin qabu amma durba meeqaaf meeqa duukaa odeessaan ture durba meeqa ishee magaaficha durba amma siin qabanii waliin akka dhatan adiraa muudii nutti qabatu adiraa callisii nutti odeessedhani kuno Si kadhatan. nama lakkoofsaan 9 ani ni beeku duwwaa Hawwii dabalatee 10 hawwii dhiisate hawwiin isaanii 90 qofaa ishee argitee egaa jaalala san siin jedhu asi nama biraaf boosa namni biraa suni nama biraaf boo'a warri sunoo siif boo'a. hawwiin garuu nama biraaf waan boosus miti. Maa isheen nama minimo walitti nu naqee nama miti ishee. guyyaa tokko la sin jaaladhatiin jedhee isheenis na jaalladhi kan sitti nimeen tokko immoo Akkasuma. jaalalaan daqiiqa guyyaa tokkootu nu wajjin hin dabarsin na goote seetan ittiin anamma boo asii carraa wajjin wal na dhabsiise as deebii immoo laali hawwii namani isa jireenya koo hundumaa waan koo hundumaa baasee itti agarsiise jireenya koo hundumaa itti agarsiise duuba yeroo jalqabaaf icceetee koo baasee itti. Maali waaqayyoo maali maan faarsite haa ta'u. Hawwii kana caalaa tun faarsee baay'ee natti tola dhugaa. Ittiin agarreen. Sirba gaanfuree raasii fuudhure. Madda gammachuu jedhu. Dhugaayyuu isee bee hawwii bee. Lakki mucaa isaa baase akka nu dhageenyu. Lakki hawwii maal bee. Mucaa hirphaa gaanfureedha moo isheen? Maal jechuudha mucaa hirphaa gaanfuree taatee isheen mucaa eenyuyyootu taate jettee irraa bareeda. Mucaa pirezidaantiitu taate xixiqqaadha. Hawwii jechuun akkoo. Maali? Madda gammachuu. Sirbee fi hin beeku. Haadha okola ani kan sirbuufi kanaaf dha. Maali yoo na qabsiistee? Maal taateeti? Asitti amma qabsiisan ammas immoo dhufee yoo carraan na arge immoo ciruma isaa. Mataan dhaabatu. Inni soba akkas ta'a malee baay'ee na jaallata. Narratti argeera. Mamma narratti argee ture. Jechuun asti gaafa wal narratti arginu jechuun waan Irra keessa ture yeroo si. miti Narratti argeera. Maal ta'a akkasuma dhooftus kaawwee keessatti waan jenna malee immoo asitti bakka beekaa. Battu. Haaloo hojii keenya dhammoo maal sodaanna?
Bori. Jirtu. Kuma dhibba sadii. Jirta kaawala. Haa iskolfisiisaaroo. Baay'ee. Yeroo hundumaa kan gammadeettidha. Eegaa maaf hin gammadu? Ani soo jira. Gooti kee. Maal argattare ammoo? Ammoo jaarsa koo bira carraa koo bira deemaa jira. Jaarsa sirriima jaarsa gooteetti mucaa dargaggeessa. Jaarsattee riyaa godhan jaarsatte. Anaaf jaarsa lama. Amma Waan dubbachuu danda'ama jiru. maal itti dubbatta silas kana? Anan kana dhibume yeroo hundumaa dursuu barbaadamti. Siin danda'amu baay'ee. Ana tarkaan tokko hin dursi. Tarkaanfii tokko na dursita. Akkasii gaa. Tarkaanfii tokko na dursiti yeroo hundumaa. Eegaa. Maal akka xaleen akkasii? Waan barbaadetu goote iyyuu anaan harka kee sana buufachuu hin dandeessu. Maalin godhanisi? Dhaggeessetta akka wanta harka keessa ishee gashee tattaafadhuutti fudhatte. An harka akka eenyu keessa iyyuu galee harka carraa keessaa ammoo hin baatu. Dhaggeessetta nani? Namni akka kee of kabajachuun bareeda. Ilaalime nama akkasii of kabaji. Sitti na agarsiisa tokko tokkoon akka arra oolte miti. Ganama maalti jettee itti deemtee immoo kan inni godhatu na agarsiisa. Wala garreerra maal yaa godhu kama kan na garreerra. Maal sin jedhee maaloo? Maayyuu naan hin jenne haasaa turre taphataa turre jaalala walii qabnu ibsaa turre. Dhugaamoo baay'ee jaallattadha. Masa bira dhaqaa hartaa. Eegaa. Garantiin akka hawwatu. Naa akkana jibbisiisti. Eenyutu immoo gubata kasii fedhe? Eenyummaa koo akkam boritti agarsiisa akkas taphissuu barbaade kanaa. Eenyutti? Animmoo? Animmaa na beektaa jecha tokko qofaan. Jecha tokko qofaan. Irra kan ni beektani? Maatummaa qabdaniire? Viidiyoo isaa ilaalaa jira. Yeroo yerootti ni ilaalas. Galgala ciistee animeen jedha. NBC action imo Bollywood imo Hollywood na wayyan jedhe. Maal dhibba sadiitiin jettani? Eessa kee dhungatte isheen amma? Eessa kee dhungatte? Egaa gaafichaati. Maaliin fuula hundumaa gaafa miidhagatti qixxichatti qofaatti nutti dibaa waan nutti dibu jechuun sirrii fagoote. Amma gaafa hin qabu jechuudha. Hidhii karaan si dhungattee amma isheen garuu aarsaa guddaa naa kaffaltee mala. Ammoo aarsaa cimaa naa kaffaltee. ammoo si qofaa Anaafetti hidhii kana dhungachiiste. si qofaa fedhee miti. Dhiirota akka keetiif. Dhiirota si dudduuba hiriiranii. Anaafetti hidhii kana yaaddeetta hidhii kana dhungatamu Boris jechuun gaa. haalli dhugaa. Animee kan hin jedhume nurra buufi. Silumaaf akkasicha jira. Gaafa akkas nu gaafa nu ilaaltu namoota seexana sodaatan fakkaanna. kan hin jedhume ani hawwittiinis akkasumadha. Hawwii kan? Akkasuma akkuma kanaama jechuun amma ni hawwii wajjiniin. Ishee ma ilaalime? Kanammoo ilaaluuf Uffata isheen jalatti uffatteertu laal. Isheen jalatti uffatteertu immoo laal. Wal fakkaata? inni godaas wal fakkaata. Tasuma kun lamaan immoo wal beeka. Maali isa? Adii Gurraacha. daalacha. Daalacha? Jechuun gaamaa wal qabeennu garuu. Hawwii fi kun kana wal hin beekan tasuma isaa wal hin beekan. Hawwiini kana dhala. Hawwiin adii. Akkuma yaadutte yaada. Isheen kun immoo gurraatti seexana bari. ati silmoo seexanitteedhaa oolte. Kana seexanittee kana. Seexanni immoo seexana namaan jedhee beekaaye. Eenyudha seexan? Ilaallechaa. Animee kan hin jedhume. Ilaallechaa sirbaa yaa warra keenya. Maaloo gooftaa koo. Ishee matti naasoftu ati waan lattaasoftu. Ija gaafa ishee ilaalu jechuudha. Maaltu natti mul'ata beektaa? Boohaa guddaa tokko jechuudha. Si'ool gabaabaa ma? Iddoo sin jirtan naa. Si'ool seeraanu. Eenyuun dhagatee? Kunoo sadarkaa jiraachuma keenyaan barre akka si'ool keessa jirru. Amma jannata gallaa mun gaafa isheen sokkitu. Natti hin bu'in ittiin so qoraatti uffattee maal sitti buuna? Amma quufutti bu'eera mana isheettan sirbee sin dhiibu. Sitti nimne. Edaati kanas ijoo. Amma quufutti. Nagaatte. Miyaa haadha. Ati kaagee hodhu gaasitti ni maal. Ani kabaja koon hin jireettee na carraadha. Amma moo? Amma akkasitti beekaan. Saannee maaluma ta'uu si maalu. Hoolaa mattee? Hoola. Anaaf isheen Ana durii. Ana durii. Jechuun
Taatee taatakas. Garaa laafina. Ji'a jaatirraa fagaadheen akkas taatee. Gara laafina malee samaa durbaa akka malee gaafanii seenaa ciccimaa irraan gadee baay'ee wajjin buunee irraan gadee baay'ee wajjin mana nu wajjin dhaqiin jira dheedee mana ciffaraa annaan mana caatee hennaan. irraan gadee mattan bistee bira ol baate. Biraan ol ba'e achuma keessatti gadi laallee biraa deemne. Mastiikaa goote kaa dhoobu. Mastiikaa godhe. Moshonkoraa. Ofitti hin tufe ani gaa namni nunillee gaa carraa fennee tufne mini warra kaaniif tufne carraan immoo dhufee irra bu'e. Agarraanii kan. Itti tolaa haala baay'ee. Dhaabbannee wajjin haasawuu keenya yoo. Akkam ta'uure? Akkam ta'uure? Dhoof boboof. Dhuka'uu Dhugooftaa. dhuka'uufi. Dhugootaa. Hafuura kanatti dabarsu yaa qotu. Hin gubate. Carra, maal taatidha? Carra maal taatidha? Maal taatee fuulli kee? Dhugumayyuu hin taane ta'es. Maal taatidha? Boriisa jedhamtu jireenya koo keessaa bahuu dide. Maal godhe amma immoo? Inni wanta inni nan goone maaltu jira? Mooraa kana keessaatii ati keessa jiraadhu siifan ba'a adda baana jedheen uffata koo qopheeffadhee boorsaa koo qopheeffadhee qeellaan anatu sii ba'a malee hin ta'uu naan jedhe. Tole jedheen dhiise. Dhaqee mana jijjiirrate garuu safara kanaatiin bahu safara kana gaafa dhufu yeroo hunda duuba koo deddeemuudha waan na aarsu raawwachuudha. Ani garuu guyyaa mana isa bareen abaare maal ta'a isa baruun koo natti fiirate. Waa isaa dhiisee dheengaddaman na godhe. Maal si godhe siinuma? Ijoollee wayii amma ijoolleen wajjin walitti keetu argite yoo ijoollee suusee ijoollee sigaaraan fixee beektamti. Isaan wajjin walitti kee isaan karaa irratti naqamanii akka waan inni dhufee narraa dhabuu wayii beektamti. Dhufee narraa dhabuu walumaan isaan irra jireedha akka sattaa ta'uuf dhagaama. Akkas jechuun akka keetiin naan jette faana sirrattis raawwatameera jechuudha. Keetiin maalidha? Kun amman isaan hojiitti qeele sababa isaatti hin deebi'e. Ganama anaatii hojii deemuuf qeelu natti dhufte keetiin. Hiriyaa kee akkan waan inni ergee wayitti hiriyaan kee akkas na godhee hiriyoota sanatti gadhiisee kan boona xaarsuu maal na godhu. Kunuunsuma sirratti raawwachaa jira. Waan nurraa qabanii maaf nun dhiisu? Namni abaarsa qaba yoo ta'e malee garuu akkamitti hiriyaasa faana nyaatee akkasitti deebi'ee gadda hiriyaasa barbaada. Namadhaan kan waa'ee hiriyyummaa yaadu. Inni namadha moo borii? Ani samanii isaa wajjin. Atummaa yeroo gaarii keessaa baatee daftee waaqayyo si jaallata. Dhugaa baay'ee. Yaaddetta tun kanan bariinu ta'uu waa ta'eera ta'eeti. Gaabbii isaa isaan eessallee taasilaati. Wantoota baay'ee jireenya nuti waliin dabarsine ciitii isaa baay'ee isaa dhoksee hin turre. Har'as immoo sana baasee sitti muuf osoo hin taane garuu akka obboleettii kootti miidhama kee waan hin barbaanneef yeroo baay'ee ta'uun qaamaan si ergee irraa adda si baasee jedhee yaadeen ture. Sana jechuun hiriyaa koo ganuu otoo hin taane eenyummaa hiriyaa koo waan hin beekuuf guyyaa baay'ee isa gorsaan ture. Uumaan kee immoo si jaallatee irraa adda si baasee. Kunoo adda na baasee malee. Doggorsi nama sirreesse jechi nama sirreesse boriifamtu sirraa. Isa kan isaa dhiisiiti. Akkam jireenyi barnoonni immoo akkanadha. Barnoonni bareedaan amma iyyuu laayibraarii deemaan ture manoota karaa irra deemuu sitti gadditee teessuuf si gaafachuu dhufee. Akkasii wayya barnoota keetti jabeessu waa isa argadhaati. Waa isa irraanfadheera ati iyyuu irraanfadhuu jireenya keessa sabaa si baqa. Ani maaliin biraa qaba ani maana baay'ee isaa damdamadheen jiraachaa ture garuu sanni karaa keetiin adda dhufaa jiruu fi keetii sababa kootti cunqursaa jiru ta'u sanaan damdamachuu dadhabee. Isa taa'amuu yeroo ta'a. Keef dhufaadha.
Eko. Akka sirtaa sirratna. Sirraa gitee si argee kolfe. Isheedha. Sheef maaliin hin ta'u? Haasaa Yoo waggaa. boo'ii fi jettee nan bu'aaf yoo kolfetti maal isheen dhufnaan deemaa argamu? Lakki sun kun deemaan jira haasaa jira. Kilaasiin deeman laabireeriin deemeen dubbisaa ta'e akka namoota tokko barnoota keetti. Ilaalee kee barattee. Sireesiidha. Maal ture haasaa waggaa sin jeequ. Tootinaa seenaa jettee suutiin dhiisu. Chaaw. Sinii deebiira. Wal bira bareeddu jedhe kaa suura faa kaasi kaa. Guyyaa tokko suura sin kaasaan isa san keefaa. Isa sana faana ammoo miti. Maalaa sobsaa. Guddiima qabdaati. Maal daree mosatu fuula kee lafa gartee dhuftee suma gara masirraan galle. Nan gubadhe. Maaltu? Nan gubanii. Eenyutu? Ati dhugaatii maal taate? Animma hiriyaa safaanaa hiriyaa haara baafateedha argisiisu warrumati tamboo jettee keessaa tokko fakkaataa asirra kaawwatee deema akka iskiriiptoo. Safara isaanii deemuuf si biraa haariin deemneedha. Natti dhufan kana. Hiriyyaan sanarra isarra golee na loluu barbaadee ture. Na loluu? Afeeraam. Ati maal taate kan biraa waan taate qabda moo? Maatisa arginu teela kan sanatti arginu ture. Beekta kamala isaanii waan barbaadan naan jedhanii na arrabsan akka lamaan. Waan barbaadan waa jedhanii ati rakkoon qabu kan isaan sifaan amma kana jecha arraban taane sifaan haasaan dhimma hin kenneef. Kanaaf sitiin adda baasuu hin danda'an. Anis suman barbaada ol gallaas kun. Gallamoo? Tamboo tokko harsuuf amma kana deemuun qaba. Maa safara kee yoo ta'e safara jiraatte yoo ta'e maal na dhibena? Naannoo kana akkamitti na ilaalu beektaa baay'ee ammoo iddoo biraatti aarsite waati. Lekki. Goduma keenya gaafa deemnu goduma keessatti na aarsitu. Ani koo sodaan qabu katamaa keessaa beektu. Aannan jedhe namoonni safara kana akka baay'ee na kabaju akka nu ilaalan. Amma gaasii fedhee amma kana deemee dhufee as geerani. Amma na qabsa. Maali yooma? Maaliin fida? Fedhe ka? Maa asitti cimeera gurgura keereera. Nan ture tooni. Bobeesi. Yoo maqabsiisaa isaa bartuu seenyu matuutta malee. Amma mataarra na bee. Qashiishu? Akka qashiisha ilaalise akka. Dafiinaa qabsiisi maalii rabbii ta'es du'eera. Amma sirriitti si ta'e miti eenyummaa keessa dhugaatti deebite. Ana maaltu na aarsa beektaa? Maaltu na gaabbisa beektaa? Nama akka kee gadhee wajjin haasa'u koo. Nama akka kee wajjin dhaabachuu kun na aarsana. Ana hawwiidhaan nam tokko mina gowwoomsi hin beeku. Ati garuu natti taphatte. Hawwii kedha. Ayi boori. Nama akkasiin fakkaattu. Hawwii. Anaaf qabsiisaadha. Dhugaa itti hamaadha. Dhugaa Sababa beektaa akkamitti qabsiifachisaan beektati? Jechuuni har'a tuun ture lafteetti dukkanaara. Ila rabbiin ajjeesu anaaf qabsiisa.